Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu akkuma jirtanitti nagaaf kabajaan isin bira haa jiraatu jecha baga jiraattanii kabajamtoota hordoftoota Zulaamaashuu. Har'allee isin dhufee jira wanti yeroo hundaayyuu waan gaggaarii waan bareeda waan ijoolleen Oromoo jaalattan qofa qabadee dhufa. Isin ammoo kan isinirraa eegamu laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu bichaadha. Asumaan hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya namoonni na gaafattan duwwaa 972 duwwaa 25 19 irraa argachuu dandeettan. Telegiraamii, waasaappiillee, iimoolleen kanuu. Naannofni kee eessa jettan naannofni kiyya Shaashamannedha jechuudha. Inni kun jechuudha ka bishaan dhibbiibduu bishaanii ta'ee cimmaaqii garaagaraa wantoota barbaadan itti naqxanii wanta kenneetoo ta'e waan barbaadaniin fayyadamuu dandeessanii burcuqqoo 6 of biraa qaba. Inni burcuqqoo 6 dhedheeraa babbareedaa kanneen of biraa qaba. Inni illee guddaadha. Litirii baay'ee qabata. Garuu gatiin isaallee 5,500 kan kanaa gadi illee hin jira. Inni sunillee baay'ee bareeda. Burcuqqoon isaa kanuma garuuyyuu isatuyyuu kan biraati malee inni sunillee birrii 4,500 jechuudha. Birrii 1,000 garaagarumsa qaba. Saaniin tun saanii baay'ee bareedduudha. Namoonni baay'een dura bitaa ture lamuu jidduudhaan hin dhabamte namni baay'een na gaafataa turtanii namoonni bitachuu barbaadan amma dhuftee jirti. Gatiin isiillee birrii 4,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan akka isin hin darbine dafaatii bitadhaa isiniin jedha. Warroonni dura na gaafataa turtanillee bitadhaa. Warroonni biraallee ka bitachuu barbaadanii bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeddi. Saaniin tun saanii feermuuziiti. Feermuuziidha hin bareeddillee feermuuziidhallee jechuudha. Kararii baay'eedhaan jira. Kararii adiidhaan jira. Kararii bifa roozii yooyiitinillee hin jira. Kararii barbaadan hin jira. Makarajiin kun makarajii litira 2 jechuudha. Abbaa litira 2 gatiin isaa ammoo birrii 500 fi birrii 70 jechuudha. Abbaa litira 2 yoo barbaadan abbaa litiri 5 illee birrii 1,700 jechuudha. Abbaa litiri 5 illee yoo barbaadan birrii 1,700 jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee bareeda dafaatii bitadhaa. Orijinaalidha illee ammoo baay'ee orijinaalidha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa distii hafuuraati. Distiin hafuuraa kun distii orijinaalidha. Distii bareedaadha. Amma distiin kun jechuudha litirii 11ti. Distiin kun abbaa litirii 11ti. Birriin isaallee birrii 5,500 jechuudha. Gatiin isiillee birrii 5,500 jechuudha. Distii baay'ee bareedaati. Bitadhaa isiniin jedha. Distiin hafuuraa kun bareeda. Keessi isaallee guddaadha. Namni hin beekne hin jiru. Hin beektanii akkana fakkaata. Inni biraa ammoo saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzii kun inni baay'een yeroo ramadaanaatiif ta'ee yeroo akkamiitu wantoota akka qiqqilii maraqii garaagaraatiif fayyadamuuf illee ta'ee shoorbaaf illee ta'ee hin barbaadan. Inni kun kararii qaba. Ka barbaadan akka daraadaramu tartiibaan hin jira. Ka barbaadan ammoo ka ol daraadaramullee hin jira jechuudha. Sun filannoon keessanii baay'ee bareeda. Kararii kana lachiin iyyuu hin bareeda. Yoo barbaadan ammoo warqaammaa qofaan illee hin jira. Jidduun isaa keessa ka warqaammaa jechuudha. Gatiin isaa birrii 6,500 jechuudha. Saanii xixiqqaa 6 fi maankaa 6 fi kidaanii guddicha tokkoo fi cilfaa guddicha tokko qaba jechuudha. Inni kun shiboo irratti daraadarama. Baay'ee bareeda jechuudha. Gatiin isaallee bareeda 6,500. Inni biraa ammoo kidaanii kana jechuudha. Kidaaniin kun karaa akka hin beektanii namni hin beekne hin jiru. Abbaa firee 5ti jechuudha. Kararii barbaadanii kararii adii fi booraan jira. Namni hin beekne hin jiru. Gatiin isaallee birrii 4,800 jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Namni kidaanii kana hin jaalanne hin jiru. Baay'ee jaalattanii. Anillee baay'ee nama baay'eedhaaf bite jechuudha. Namni kidaanii kana hin jaalanne tosumayyuu hin jiru jechuudha. Yaa'u distii jechuun hin danda'ama jechuudha. Bakka distii jechuun hin danda'ama. Baay'ee furdaadha. Furdaadhaallee deebi'ee ammoo baay'ee tokko kan namatti tolullee abbaa fireeshaan jechuudha. Kidaanii seerii kana namni hin jaalanne hin jiru. Gatiin isaa 4,000 fi birrii 800 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan kana qofaa miti kidaaniin xixiqqoon biraallee hin jirtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kidaaniin kun illee abbaa seerii innillee akkasuma seerii 4 5ti jechuudha. Baay'ee bareedduudha isiillee. Fakkeenyi isii feermuuziidha jechuudha. Akkaataa feermuuziitii gatiin isii 3,500 jechuudha. Kidaaniin kunniin aynata baay'ee qaba. Akkasuma ammoo diizaayinii illee kanarraallee layyatti ka jedhillee baay'ee qaba jechuudha. Isin ammoo ka barbaadan ka qalbiin keessan isin jaalatte keessa filachuu dandeettanii inni kunillee isuma jechuudha. Jechuun garaagara jechuudha. Haa ta'u malee gatiin isaa birrii 3,500 jechuudha. Saanii baay'ee babbareedudha. Hedduu tokko namatti tola namni jaalatta yoo jiraate inni kunillee akkasuma jechuudha. Gatiin isaa inni kun guutuun walii aanee isin mul'isaa jiru kun guutuun hagammaa 3 isin mul'ise. Sadiin kunniin gatiin isaa akka tokkuma jechuudha. 3,500
namni jaalattan yoo jiraate keessan isuma kan isirushuut gootanii na erguu bichaadha jechuudha. Baay'ee takka babbareeddi inni kunillee kinooti. Tunillee seerii 4 qabdi jechuudha. Feermuuzidha. Inni hagammaa isin mul'isu kun guutuun feermuuzidha jechuudha. Miila qabdi feermuuzidha jechuudha. Inni kunneen isin gala. Firee 4 isin mul'isee kidaanii birrii 3,500 fireen 4 isin mul'isee arfaniyyuu feermuuzidha jechuudha. Kidaanii feermuuziiti akkana jijjiraa jaalattan taanaaniin keessan ergaa isiniin jedha. Gatiin isaa akkana fakkaata. Inni kunillee gatiin isaa akkasuma jechuudha. Kunillee 3,500 jechuudha. Maaliif namoonni tokko meeshaan kun meeqa jettanii keessaan nagaafatu irra asumaan beektanii meeshaa jaalattan as keessaa gatii keessanillee birrii keessanillee wal madaalchistanii gatii isaatinillee meeshaanillee wal madaalchistanii keessumaan na dubbisuu dandeettan jedheeti. Kunillee akkasuma jechuudha. Tunillee firee 4 qabdi. Garuu gatiin isiillee akkasuma jechuudha. Tunillee baay'ee bareeddi argitanii saanii baay'ee babbareedudha argaa jirtanii 3,500 jechuudha. Bitaadhaa isiniin jedha baay'ee babbareeda. Kidaaniin kunniin akka jaalattanillee abdii qaba. Dafaatii bitaadhaa. Kidaaniin kunniin akka isin jala hin darbine isiniin jedha. Meeshaa barbaadan taanaan meeshaa barbaadan ana gaafadhaan ammoo yoo akkasiniif hojjedhu abdii qaba. Isinirraa kan eegamu subscribe like share gochuu bichaadha jechuudha. Inni biraa ammoo kidaanii feermuuzii ta'ee kan sibiilaati jechuudha. Kidaanii feermuuzii ta'ee kidaanii sibiilaati jechuudha. Inni kun abbaa afuriitiin jira, abbaa sadiitiin jira. Akkana fakkaata abbaa afuriitiin kun jechuudha. Abbaa afuriitii feermuuziidha jechuudha. Feermuuziidha. Gatiin isaallee birrii 4,500 jechuudha. Wanta baay'een tokko namatti tolurraa waan baay'ee nama gammachiisurraa meeshaan aadaa kun meeshaa baay'ee bareedaa diizaayiniin isaallee wanti guutuun isaayyuu baay'ee bareeda jechuudha. Abbaa hiiqa torba isaa walirratti jechuudha. Hiiqaan torba isaa walirratti birrii 8,000 jechuudha. Hiiqaan torba isaa calleen kun ammoo namni beektanii kan beekni ammoo akkaataan itti dha'amu ka gabaa irraa warri gabaa irraa callisee gurguru sun haaphiseedha. Ajajaan ammoo yabbisanii akka fedha abbaatti diizaayinii abbaan fedhuun hojjetama jechuudha. Birrii 8,000 hojjetama. Nu biratti jechuudha. Baay'ee itti yabbisanii callee itti yabbisanii bareechisanii jechuudha. Akkaataa isin barbaadan diizaayinii isin barbaadan calleen kun abbaa gadaatu jira. Ashawaa jedhantu jira. Baay'eetu jira. Isin ammoo yoo qalbiin keessan isin barbaadde kan keessaa isinitti tole yoo akka barbaadan itti filattanii birrii 8,000 jechuudha. Meeshaa torbaa wajjin jechuudha. Siinqee dabalatee meeshaa torbaa wajjin birrii 8,000 jechuudha. Bitaadhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko namatti tola. Hedduu bareedaadha. Inni biraa ammoo siliindariidha. Inni biraa ammoo dhiifama irraa ta'aati ooviniidha. Ooviniin kun baatiraa 2 of keessaa qaba. Baatiraan tokkochi ammoo ka daabbooti. Baatiraan tokko ammoo fakkeenyi isaa akka keekiitii fiizaaf illee waan hundumaafuu hin ta'a. Ooviniin kun baay'ee bareeda jechuudha. Gubbarraa istoofii 2 qaba. Jalaa ammoo irraa ammoo baatiraa 2 qaba. Baatiraa 2 qaba. Gatiin isaa birrii 13,000 jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Orijinaalidhaallee jaalattan taanaaniin namni baay'een nagaafataa turtan hin jirtanii namni barbaadanii qara nagaafataa turtan sun yoo barbaadan gatii isaallee kennu akkana isiniin jedha. Baatiraa 2 of keessaa qaba jechuudha jala isaatii. Inni biraa immoo maashina daabbooti. Maashina daabboo kun ayinata isin barbaadanii akkaataa isin barbaadanii meeshaa turkiiti jechuudha. Kan isiniif mul'isaa jiru meeshaa turkiiti. Meeshaa orijinaalii turkii malee hin bitu dhugaa dubbachuudhaaf hin argaa jirtanii. Maashini daabboo kun akkaataa isin barbaadanii waan hin jira jechuudha. Turkii mata'ee jechuudha. Turkii mata'ee akkasii jira jechuudha. Akkana fakkaataa baay'ee bareeda. Gatiin isaallee ammoo birrii 11,500 jechuudha. Gatiin isaallee akkas jechuudha. Birrii 11,500 baay'ee bareedduudha. Maashinoota baay'ee babbareedaati jechuudha. Akka barbaadan maashinuma barbaadan kan qalbiin keessan isin barbaade isin ergattanii bitachuu hin dandeettanii. Orijinaala isinii binna jechuudha. Akkana fakkaataa inni biraa ammoo saanii biddeena keessa guuramu jechuudha. Biddeena muraa keessa guuratanii inni kun ayinata baay'eedhaan jira. Inni kun guddicha jechuudha. Guddichi kun 300 fi birrii 50.